عملي قاري قاري يويا الشما أركفون جرتو هردوفتوتا جبوتو هر اللي ولت دچانكا الشما سننجدا يويا بغا دفتني أني سنيف دفجرا كبجمتوتا فجالتمتوتا هردوفتوتا جبوتو warri channel kiyaf harawatatan subscribe like share gochu akan daganne kabajaf jalalan singafada sinjala doromoko aramal qabatte jechun keessan hinolo guyya har'a wan brede qabadde dufe jede yaada wabo jechun mal jechuudha guyya hunda ni tabanna ni kolfina ni banya har'a wae wabo irra dubbada jedeti dufe ega asuman warri wabo jallatan akkana jallatan abdin qaba oromoon guututti wabo akka jallatan abdin qaba wabo gaachana sabaayichuun mee wajjin daawwanna waboon maali hojiin isaa maali waboon diina oromooti moo saba oromootiif yaadamoo maali kajedhu irratti dubbachuuf deemna egaa dhageeffattootatti warri wabo jaallattan akkasuma like share godhaa har'a turtii wabo wajjin gochuuf qophii xumuree jira waboon gaachana saba ilmaan oromooti kan yeroo ammaa diinni saba keenya yookaan waan oromoo ta'e lafarra fixaa jiru akkasuma soda biltsiginnaan waborraa qabdu wal qabsiisee waa hedduu isin daawwachiisa guyyaa har'aa akka itti bohaartan akka itti gammaddanii akka itti mirqaantan abdiin guddaan isinirraa qaba jedheeti yaada egaa biltsiginnaa yeroo ammaa soda guddaa waborraa qabdi akkasuma soda qabdu ibsachaa jirti karaalee miidiyaa fi paarlaamaa gubbatti jechuudha parlama gubbatti media garagara irratti ibsachaa jirti akkasuma immoo wal dhabdee biltsiginnaatu jira wal dhabdeen biltsiginnaa kun eessa ga'e ka jedhu waa xiqqashoo isii waan beeynurraa kan waan dhageenyarraa akka dubbannu abdiin qabna isiniin jenna ammaaf turtii waboo keenya wajjin goonee sakandii 5 wayitii walitti dachaana galatooma isiniin jenna na wajjin hordofaa video wabo kana daawwadaan affeerra kiyya Gabru marabana guyyaa sidaabanne gabru marabana Okay, deebinee jirra erga qophii waboo daawwattan akkuma asirratti argaa jirtan qaxaleen dachaadhaan chab diinni oromoodhaa yeroo tana hamileen isaa cabee nuti oromoo yeroo tana gammachuudhaan wal dhungachaadhaan waa hedduu ta'aa jirra jechuudha oromoon yeroo xiqqoo keessatti akka finfinnee keessa jiru gootichi kenna Jaalmarroo Dirribaa nuuf himee jira yeroo muraasa booda finfinneetti wal argaan keenya kan jedhe gammachuu guddaadha galatoomi jennaan egaa akkasuma erga kana daawwanne sirba dhiyeenya kana bahe sirba Abdul Nasir Abukaato Jawar Muhammad jechuudha kan dhiyeenya kana du'e kan isaaf bahe haala saniin ammas isallee wajjin daawwannaan nafaana turaan affeerraa kiyyaa warri channel kootiif haarawataata like share subscribe gochuun nufaana dhaabbadhaan affeerraa keenya galatooma isiniin jenna egaa dhageeffattoota tiyya yeroo nuti waan tokko finnu maaliif jajjabeessuu qabdan eenyumaa haa ta'u dhala ilma nama kamiitu haa ta'u jechuudha maalifi nuti oromoodha oromoon oromoof yaaduu qaba yeroo baay'ee qeeqa walirratti kaasuu wal jeequ wal arrabsoo garagara wanni akkasii eenyumarraa yoo hin eegamu nuti ulmaan oromootirraa jechuudha oromoon
kan ittiin beekamu wal qarqaaruudhaan wal deeggaruudhaan wal guddisuudhaan malee wal waanyuudhaaf wal hinaafuudhaaf wal kilaafuudhaaf miti jechuudha. Akkana jechuu barbaade akka nu jajjabeessitan abdii isinirraa qaba. Ani yeroo kamuu isin jaalladha. An Oromoof qaaliidha akkuma gootichi keenya Hacaaluu Hundeessaa jedhetti nuti Oromoon Oromoof qaaliidha. Lubbuun Oromoo takkittiin Oromoo guutuu miliyoona meeqaf qaaliidha. Waan kana ta'eef amma asumaan gara sirba Abdul Naasiritti isin dabarsaa. Maal jedha sirbichi sunni abukaatoo ummata farnaanii jedha akkasuma dhageeffadhaa isin jedhare. Abukaatoon ummata furraanii mirgaasaa dhabee mirga hinnaanii akkaataa barbaadi tattaraanii falmaataa dhugaa Abdul Jabbaarii falmaataa dhugaa Abdul Jabbaarii falmaataa dhugaa Abdul Jabbaarii falmaataa dhugaa Abdul Jabbaarii. Okay, daawwattan jedheetiin abdii isinirraa qaba sirba gooticha keenya abukaatoo abbaa seeraa abbaa dhugaa kabajamaaf jaalatamaa dhiyeenya kana sababa abukaatoo wanni inni du'eef waan dhugaa ta'eef baay'ee gaddi nutti dhaga'ama. Abdul Jabbaar Hussein akkasuma seenan isan dagatu siin jenna akkasuma micayyoon yookaan intaloon isii xiqqashoon tan umrii xiqqoodha yeroo dhiyoo kana gadi baatee kan dubbatte baay'ee garaan booressitee baay'ee garaan raastee akkasuma haa ta'u malee gaddi guddaan nutti dhagame isillee akka jajjabeessinu akka guddisnu abdiin qaba. Ilmaan Oromoodha duraanus ammas taanaa wal guddisuu beeka. Akkasuma galatoomaa isiniin jedha asumaan ammallee sodaa biltsiginnaan ABO gara wabootitti odachaan jechuudha dhiifama. Gara wabootitti odachaan jechuudha. Sodaa biltsiginnaan yeroo amma ABO irraa qabdu keessaa tokko waa xiqqoo tokko video gabaabduu wayii isin daawwachiisa. Keessattuu warri yeroo dheeraadhaaf biltsiginnaadha yookaan warra naafxanyaadha harka dhahaa ture nurratti gammadaa ture. Eenyuun fa'a warri nurra gammadaa ture warri dibbee nurratti dhufe warri dibbee gizee ilmaan Oromoodhaa du'an gizee ilmaan Oromoodhaa lafarratti argaman warri dibbee nurratti qo'e yeroo ammaa maal keessa akka jiru nam tokkorraa ni hubanna. Isa qofaa miti ani fakkeenya isa qofa isinii fudde malee hedduudha yeroo ammaa kan sodaan garagaraa keessatti dhagame sodaa gurguddaa qaban jechuudha. Egaa video kana daawwadhaati sodaa biltsiginnaan qabdu baraa isin jechuu barbaade akkasuma warri Oromoo taatee warri biltsiginnaa animaalii animaarro ofii afaan Oromoo fayyadamte dhugaa dhaamsa takka qofan siidaamaan dhugaa rabbiin sirraa jaalatu jechuudha. Dhaamsi asiidaamu sun ofiin gowwoomsin ofii namni yeroo ammaa waan akkasii jalaa hafee jira nama gowwaa yookaan nama dhamaa dhugaan sammuu gadi fureedha namni waan akkasiisan jala deemu jechuudha. Ijoollee dhiifama kiyyaa dhiifama isiniin jechuu barbaadaa yoon warri as jalattis isin abbaa feetan deeggaruu dandeettanii garuu sababni isin Oromoo irratti qabsooftan sababni isin nama Oromoo fixeef deeggarsa gootan maali ka jedhu onneetiyya keessa na dhufte jechuudha. Galatoomaa isiniin jedha ammaaf gara viidiyootti isin dabarsa daawwadhaa nafeerraa. ለኦሮሚያ ክልል ብቻ ራሱ አዋጅ ያስፈልጋል። ለክልሉ ብቻ ከ396 98 በላይ የገጠር ከተሞች እና የገጠር መንደሮች በኦነግ ሸኔ ተይዘዋል። በአሸባሪው ሰው እየታፈነ ገንዘብ እየተከፈለ ነው ሰው እየወጣ Okay, galatoma daawwattan jedheet abdii qaba sodaa biltsiginnaan qabdu galatoma
Egaa amma asumarratti dhaaba guyyaa har'aatiif ni gaha yeroo biraa hanga viidiyoo babbareeda akka kanaa ol daran isin bohaarsa jedhu qabadhee akka dhufu abdiin isinirraa qaba warri chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe like share godhaatii viidiyoo keessodhaa walii share godhaa diina Oromoo naasisuu danda'uu qabdan jechuudha yeroo kamuu danda'uu qabdan kanaaf amman haasaa isinirratti hin dheeressu asumarratti dhaabaa as keessatti warri yaada garagaraa qabaatan yoo jiraattan yookaan dogoggora narratti yoo argitanii jiraattan ta'e koomentii jalatti naa barreessaa yeroo biraa deebii ajaa'ibaa isin qabadhee dhufa galatoomaa isiniin jedha yoo isin gaafii adda addaa nu gaafattan nuti ittiin bohaarra jechuudha gaafii kamiyyuu haa ta'u jechuudha maaliif deebii kabajaadhaan akkasiniif deebisu amantaadhaan of qopheessee jira galatoomaa isiniin jedha ammaaf daqiiqaa Amle